Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siniyaa saanduuch akkamitti akka hojjennu qabadhee isinii dhufeen jira. Walumaan kan ilaallu ta'a. Egaa shunkurtii ciradhee qophaa'ee lafa kaa'een jira. Eegasii qodaa itti hojjetannu ibiddarra kaa'annee zayitii xiqqoo itti godhanna jechuudha. Eegasii shunkurtii keenya itti naqannaa. Xiqqoo ammaasallaa xiqqoo egaa akka diimachuu ta'ee shunkurtiin kan keenya dijaajii itti godhanna yookaan immoo sadarii. Akkuma biyya arabaatti fayyadamuudha yaa obboleewwan afaan immoo yoon ol keessa makellee maa oromiffa qulqulluu naasoftattanii lan lolina. Qullubbii itti naqannaa jechuudha. Qullubbii yookaan waama itti fayyadamnu itti machuu hin dandeenya. Qimaaqimni nuti fayyadamnu filfil aswadii ammallee achitti na sirreessaa kammoonii barbaree akkasuma irdii baaraati dijaajii kan jedhamudha. Eegasii qaaraa yookaan immoo filfil ruumii kan jedhamu xixiqqeessinee cirannee itti naqanna jechuudha. Eegasii ni ammaasallaa. Qimaaqimiin kun afaan oromootti harkaa badee jira wallaahi. Gaafan biyya galee waan jedhee bituun qabu. Qodaa itti hojjetannu jalatti dhadhaa dibanna yookaan immoo zibdaa qodaa irratti hojjennu jechuudha. Wanti nu hojjechuu deemnu maanni saanduucha akka ta'e hin dagatinaa. Sammoonii yookaan daabboo isin bitachuu qabdan irra isaa keessatti barreeffama isaa kun akkuma isinitti argisiisaa jiru kana saanduuch jedhee jira. Gargar baqasina bakka lamatti jala naqanna siiniyaa kana jala addaan baasne jechuudha. Fayyaa isaa akka jala hin keenye isinii galuu qaba bakka kanatti. Egaa nyaati kun baay'ee kan filatamaa ta'edha yeroo ramadaanaa keessumaa yeroo fixirii. Isii kan sila kophaatti hojjetachaa turre irra isaa keessatti tartiibaan naqanna jechuudha sirreessinee. Eegasii jubuun muzareellaa xiqqeessinee irra keessatti firfirsinaa baay'ee osoo hin taane. Isa sila gargar baasne kan hin jedhee isin fayyadu amma laafnu irra isaa keessa taa'aa jechuudha. Booda gaafa ba'u akkam akka bareedee ba'u isinuu ni agartu. Eegasii zibdaa yookaan dhadhaa kana yaasnee irra isaa keessatti dibannaa jechuudha. Isaan booda gishxaa fi akkasuma roobii kan maqaa yoon afaan oromoo isiniin himin of kolcha waliin makanna jechuudha. Soos jedhanii warri biyya arabaa kuni soos. Booda irra isaa keessatti fayyadamna jechuudha. Waliin makna jechuudha. Miiksi goona walitti. Sirriitti miiksi gochuu qabna. Eegasii kunoo irra isaa keessatti godhanna jechuudha. Waan isiniin galeen koomentii jalatti gaafachuu dandeessu. Jubuun muzareellaa ammallee irra isaa keessatti godhanna. Jubuun muzareellaa baay'achuu hin qabu. Daqiiqaa 10 firoonii keessa tursinaa jechuudha. Daqiiqaa 10 qofa. Kunoo akkuma argaa jirtan haala kanaan bareedee nyaata ajaa'ibaa ta'e kan ilaalanii quufan osoo hin nyaatin jechuudha. Nyaata nama quubsu eelee irratti beeku akkuma oromoon jedhee kunoo gaa. Allah maashaallah kana fakkaatee ba'ee jira. Haa nyaannu isiniin jedha gaa. Waan tokko waan nu dhibu hin qabu haala salphaadhaan keessumaa yeroo ramadaanaa fixirrii irratti akkaan nyaata baay'ee filatamaadha. Amma badaa yeroo tokko galgalarraa hojjetama malee badaa miti yeroo hunda hojjechuun jechuudha. Egaa yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik godhaa. Yaada keessan koomentii jalatti ibsachuu dandeessu. Waaw! Kana isinitti himuu hin danda'u mi'aasaa. Hojjetadhaa ilaalaa isiniin jechuu barbaada.